mootummaan naannoo keenyaa tarsiimoo ifa ta'e qopheessee jira. Tokkoffaa fi inni dura abbootii qabeenyaa fi namoota investimentiitti ce'an qeettaa horannuudha. Qonnaan bulaarraa kaasee horsiisee bulaarraa kaasee. Caasaa sadarkaadhaan jiru qeetti namni akka investimentiitti ce'aa goonuudha kallattiin tokko. Qonnaan bulaan anfillootti buna dhaabu deeggarsa yoo argate qeessaatti sababni inni buna mincineef sababni inni karaa ammayyaa ta'een buna hin dhaabneef karaa ammayyaa ta'een piroosesiingii adda addaa keessa sababni inni hin galleef hin jiru. So isaaf haala mijeessuu deeggaru kun kallattii isa jalqabaati. Kallattiin lammaffaan industirii godoo babal'isuudha. Industirii godoo babal'isuudhaaf meeshaalee kaapitaalaa, meeshaalee industirii oomishuu danda'an akka dhiyaatuu danda'uudhaaf dhaabbanni Siinqeeliis jedhamu ijaaramee uummata keenyaaf maashinoota dhiyeessaa jira. Kana caalmatti guddifnee waggoottan dhufan caalmatti maashinoota sasalphaa ta'an, xixiqqaa ta'an qeeqeetti galchinee industiriin qeeqee qonnaan bulaa keessatti, horsiisee bulaa keessatti jiraataa magaalaa keessatti akka industiriin qeeqee keessa jiraatu gochuu danda'utu nurra jiraata. Industirii jechuun warshaa gurguddaa qofa jechuu miti. Industirii godoo qeeqee Oromoo hunda keessatti akka socho'u gochuudha. Akkuma tiraaktara qe'ee Oromoo hunda keessatti akka roorisu godhame sana maashiniin adda addaas qe'ee Oromoo keessatti akka roorisu gochuun hin danda'amu. Sanaan oomishtummaa keenya guddisuu hin dandeenya, sona dabaluu hin dandeenya. Carraa hojii bal'aa uumuu dandeenya jechaadha. Isa kanaafidha Siinqeeliisiin kan ijaarame. Isa kanatti uummanni keenya, dargaggoon keenya sirriitti dhimma itti ba'uu danda'utu irra jiraata. Ogummaa kanaaf barbaachisu horachaa deemuu danda'utu irra jiraata. Lammaffaan kana. Sadaffaan iddoowwan murteessoo ta'anitti immoo paarkii ijaaruudha. Paarkii iddoo hundatti ijaaruu hin dandeenyu. Iddoo itti ijaarretti iyyuu guututti hin galle amma kan bulbulaa waggaa meeqa erga xumurame. Lafa qophaa'e keessa haga yoonaa parsantiin 20-25 ol namni dhimma itti hin baane amma yoonaa. Mallaqa guddaati irratti dhangala'e garuu. Sana qofa waan gooneef paarkii waan ijaarreef maashinii fiduu dandeenya jechuu miti. Abbaa qabeenyaa fiduu dandeenya jechuu miti. Abbaan qabeenyaa waan ittiin dhufu haala sana mijeessuu barbaachisa. Galtee sanaaf barbaachisu qopheessuu barbaachisa. Paarkii qofa waan ijaarreef industirii wal qabatee dhufa jechuu miti. Isaas mootummaan naannoo filatee iddoowwan murteessoo ta'an tarsiimoo ta'an irratti invest gochuu qaba. Sadaffaan karaa kanaa industrializationii kan dhugoomsinu. Arfaffaa fi inni dhumaa teessuma naannoo keenyaa giddu galeessa godhannee keessattuu Shaggar, Bishooftuu, Adaamaa hundaa ol immoo gadaa special economic zoonii kan kabajamaa caffeedhaan hundaa'ee amma industirii hedduu keessatti simatamaa jiru isaan kana bu'a qabeessa gochuudha. Keessattuu investimentii alaa asitti hawwachuudha. Gadaa qofatti hektaara 24,000 gadaatti qopheessine qofa irratti industirii bal'inaan finnee achi totu simanne iddoo biraayyuu Oromiyaatti totu simachuu baanne Oromiyaan kan gadaa qofaan jiraachuu dandeesse. Carraa gadaan qofti uumuun dargaggoon Oromoo hundumtuu carraa hojii bal'inaan argachuu danda'a. Sun immoo qonni daangaa Oromiyaa hunda keessatti godhamu, sochiin dinagdee daangaa Oromiyaa keessatti godhamu hundumtuu akka si'oomu. Gadaan Oromiyaa qofaa fi miti Itoophiyaayyuu sadarkaa olaanaatti ceesuu danda'a. Haala wal fakkaatuun Bishooftutti eerpoortii haaraa amma kabajamoo muummee ministeera keenyaan Dr. Abiyyi Ahmediin jalqabsiifame si'oomsuudhaan inni waanta fidu itti gargaaramuudhaan Shaggar qixaan hoogganuudhaan isaan kanarratti fuulleffannee keessattuu investimentiin alaa dhufu bal'inaan akka qubatu gochuu danda'utu irra jira. Maaliif investimentoonni tokko alaa dhufan meegaawaatii 200-300 barbaadu. Mootummaan naannoo keenyaa bajata naannootiin gadaa keessatti sabsteeshinii buufata ibsaa ijaaree amma gadaa keessatti hojiirra oolaa jiru investarri tokko qofti dhufee fudhachuu kan danda'udha. So carraa sana mijeessinee jira. Cufaan goone jechaadha. Yoo gadaan asitti milkaa'e Oromiyaa hundatti suuta jennee gaafa humna arganne humna qabnu sanaan albuuda keenya irratti humna qabnu sanaan agro processingii giddu galeessa godhanne humna qabnu sanaan carraa adda addaa jirutti akka jiru sanitti investimentii bal'inaan gaggeessuu dandeenya jechuudha. Har'a garuu yoo hawwines ta'uu hin danda'u jechaadha. Dhimmoota arfan kanaan industiriin akka fuulduratti harkaanfatu gochuudhaaf kan yaalaa jiru.